waa'ee aabaa'oo waa'ee keessattuu aabaa'oo waboo dubbatee jechuudha. Waa'ee marroo dirribaa dubbatee jechuudha. Mee waa'ee marroo dirribaa tanaan gurbaa wanti xiqqoo yaadachiisa fayyisee xiqqoo yaadachiisa jechuudha. Fayyisee leellisaa tana xiqqoo yaadachiisa jechuudha. Bara anaa fi atilleen abiyyi salaatuu turre. Bara anaa fi atilleen mililik jala dhaynee mililik abbo mililik jennee mililik abiyyi nu dhungachiisuu ture. Lakkii hin bilisoomne hin taane kijibaa sigale. Wanni jedhamu tun guutuun kijibaa bara hayyoonni keenya guutuun har'a dhaadannuun kun hundi abiyyi jala gale. Jijjiiramni dhufee jennee bara galle sigale. Lakkiin taane nama nunjee nama nu dura dammaqee jechuudha. Bara addunyaan guutuun shawwadamtee shayxaana noobeelii badhaafte. Bara addunyaan guutuun shawwadamtee daabiloos dhiiga namaa malee jiraachuu hin dandeenye noobeelii badhaafte. Sigale marroo dirribaa eenyu dura dammaqeeti? Sigale marroo dirribaa eenyu dura dammaqeeti? Lakkii yoo isin bilisoomne jettanillee jaldeessaa fi wanti bilisoomsaa jiru. Waboon har'a kan jiraachuu jiruun waan hooggana jabaa qabuuf. Waboon dheengadda gartee New York Times, Washington Post addunyaan guutuu wanni irraa dubbatteef. Oromummaa gartee qaallichi awwaale jedhee gammadee namni survive godhee gartee oromummaan akkana awwaalamne hambisee akka nutilleen PP jalaa hoggii as dachaanu sigale bakkatti maqaa mataa qabannee falminu mooraa keessa mataa qabannee falmuu dandeenyu. Ana taayee jaawar walaa wanni hundinuu warri falmatu jiru kun bakkatti irra dhaabbannee falmachuu dandeenyu kanuu uume waboo inni akkasitti qeessee jalmarroo dirribaa kana fa'aa jechuudha sigale. Namni lubbuu ol wanni qaaliin hin jirtu. Nama lubbuu nuu kennee jechuudha. Waboo jechuudha. Sigale. Nama lubbuu nuu kennee fi nama dachii uummataa saame kamturra sabboona kamturra almasabaati uummata Oromoo da filataa jechuudha. Uummata Oromoo da filataa jechuudha. So saniifuu marroo dirribaatiin waboo xiqqeessanii sigale. Waboo xiqqeessanii humaan fiddu jechuun maankaa tokkoon ari'an jechuun wobuma santu gooftaa isaa daabiloos sheexaanticha inni sagaduuf san kan inni cherchii dhaquu dhiisee isa jalaa udaan arraabu san Taanzaaniyaa waggi lama geessise. Ameerikaa guddoo tana amansiisee fiddee Ameerikaan dhuftee wajji mari'atte. Aabaa'oo takkaa teebilii addunyaarra dhuftee hin beekne bara marroo dirribaati. Teebilirra dhayitee jechuudha. Teebilii addunyaarra dhayitee miidiyaaleen addunyaa kana karraan gabaasan hin jiru jechuudha. Namni waan qabu ofirratti hin beekne, namni waan qabu hin dhaadheessine namaa miti jechuudha. Okay. Waboon faayidaan qabdu maan kaan ariite. Maatiin kee maan kaan annarii maaliif Finfinnee galchite? Maaliif baqattee Finfinnee galte? Warshaa kee kan simmintoo kan sirraa caccabsan dhiira taatu maa deemteen tolfate? Maa deemteen tolfate? Ati siin namaati gassossootee maan tolfate? Sigale. Dhiirummaa waboodhaa hoogganaa aabaa'oo kan takkaa namni harreenuu fuudhee hin beekne gartee qayyi masqalisa beekee no fly zone addunyaan guutuun no fly zone goote Itoophiyaa bahararraa saatalaayitiin eeggamaa helikooftara marroo fuudhee deemu sigale no fly zone addunyaa godhanii sigale achi dhaqanii muka keessaa fuudhanii jechuudha. Kun dadhabina. Kun maankaa baqateeti nama maankaa baqatu addunyaan dhayitee chiifuuti. Nama dandeettiin qabne addunyaan teebilii
addunyaarra dhufee mootummaa harka kennisiisee harka micciirsisee mariif gatteessisuu dandeeti. Nama sanii nama bu'aan qabne haa addunyaa wajjiin mari'atu. Sigalee namni bu'aan qabne sihii jechuudha. Kadhalaadhaaf gartee 300 barreessa jee miliyoona 3 barreessu. Bultii halkan tokkootiif jecha. Hoteela labuu keessatti waan sirra gahe nuti sirri beeknaa jechuudha. Uummanni beekuu baatullee sirri beeknaa jechuudha. Sigalee. Kasaartee rakkattee dachii si kennu hunda gurgurtee baatii takka guutuu hidhaa turteeti. Hidhamtee amma gabbahii jara arrabsi jedhanii karoora si kennanii jechuudha. Sigalee. Marroo dirribaa kana ati gartee woboon lubbuu nuu kennite. Tanaafisillee lubbuu kennite osoon na qofan ta'in warra isaan deeggaru qofan ta'in siqa isaan arrabsullee lubbuu kennite oromummaa irratti hin dhaadannu tana tagartee oromummaa sheeyxaantichi liqimsuu ka'ee abadan jettee hokkee keessaa tafuute ijoollee fashfashee ati arrabsitu ilmaan marroo dirribaa kanaa gootota gootota kanaa Abiyyi ati gartee gaafii Oromoo deebise marree isa keessaan hin harkate. Dachii saamuu isa keessaan harkate. Hoteela ijaarrachuu isa keessaan harkate. Gaafii Oromootii miti tan ati harkatte. Gaafii Oromoo tamtu deebii harkateeti waan Oromoo qabsoo Oromoo isa keessaan hin harkadheet. Dachii saamuu isa keessaan hin harkadhe jechuu sirri jira. Hoteela ijaarrachuu isa keessaan harkadhe jechuu sirri jira. Sigalee. Zinaa Amaaraa wajji godhuu nadhoo shallee hoteela irra deemee gangalchuu bara isaatiin harkadhe jettee waan teetii harkatte lakkaa'uu qabda malee. Sigalee. Waan teetii harkatte lakkaa'uu qabda malee sabni Oromoo Abiyyi irraa wanni inni harkate jira yoo namni jee maraataa qofaa. Wanni sabni Oromoo gartee sheeyxaana daabloos kanarraa harkate yoo jiraate. Du'uu, ajjeefamuu, buqqa'uu, gudeedamuu kana qofaa jechuudha. Sigalee. Daangaan Oromiyaa sarbamuu, Oromooniif jibbuu kana qofaa jechuudha. Wanni Oromoon irraa harkate. Gaafiin Oromoo takka tan inni deebise. Gaafiin Oromoo takka 2, 3, 4 jettee lakkaawamtee lafa taa'u jirti. Tadduun irraa abbootiin keenyarraa haga anatti as baatee gaafachuu jirru gaafiin Oromoo takka takkaan lafa taa'u jira. Mee gaafii Oromoo tamtu deebi. Mee Oromoo tamtu diinagdeeniif danda'e. Daangaa Oromiyaa kamtu sarbame. Afaan Oromoo kamtu guddate. Aadaa Oromoo tamtu bakka harkate. Oromoo kamtu bakka harkate. Oromoo tujjaara Oromoo kamtu Oromoo tamtu diinagdee harkate. Sigalee. Oromoon har'a waan nyaattu waan liqimsitu nyaatu yaadutti hin jirtu. Sigalee. Oromoon har'a waan liqimsitu yaadutti hin jirtu. Sigalee. Ta uffachuu dhiisi, ta gartee dibachuu dhiisi, ta gartee bashannanuu dhiisi, ta fuutee bultii ijaarrachuu dhiisi. Yaa Rabbi maaliin hin jiraadha? Yoom faxara nyaate hiraateef shawwadee jiraachuutti hin jiru namni. Oromoon maal harkatte? Kawaa harkatisi. Kadachii Finfinnee harkatisi. Sigalee. Ka ummatumarraa dhalate saamaa jiru si. Sigalee. Ani faayidaan irraa harkadhe yoo jette dhuga sirraa fudhannaa jechuudha. Dhuga sirraa fudhannaa jechuudha. So Oromoon wanni Abiyyi irraa harkatte hin jirtu waan itti dhabde malee. Manarra diige miskiina irratti horiidarii jee. Sheeyxaanni isaa haa qoru dabloos. Kan qabu gibira jee irraa gurgursiise. Girgiddaan naa yaamaarree jaaniiti gartee bakka ciiftu tanarraa waa kafalta. Kana bilisummaa kana Oromoo wanni qabsaa'e kanarraa harkatteeti. Kanarraa harkattee Abiyyi irraa gammaddeeti. Sigalee. Idaan duraanuu ka Oromoon wayyaaneen sirriitti rakkifne gartee isaan sirrii rakkisuun barbaadaa fi harka wal qaxxaamursite. Sigalee. So waboon osoo
akka ati jettu san sodaattu waa takka nama baqattu taate addunyaan carraa kenniteefi sigale addunyaan carraa kenniteefi akka gartee teebili addunyaarra dhufanii deddeebi'anii baay'ata guddaa san addunyaan itti baaftee araaramaa jettee araaraman gaafattu jechuudha sigale hin gaafattu jechuudha Tanzaaniyaatti Zanzibaaritti yeroo meeqa akka deebite ragaan addunyaa guutuudha jechuudha silaa waati sa'a namni mariyatu farsha dhugu jirta sharmuuta gangalchuu jirta duba hojiin tee tanaa sigale tanaa jechuudha quban qabdu waan namni godhaa jiru that's why wanni waa waboo quban qabneef wanni waa waboo understand godhuu hin dandeenye tanaa jechuudha sigale dabarsi dandeettiin qabanii waa takkan fidanii naman qabanii maarreen qabanii jettu sigale hay osoo dandeettii qabaachuu baatanii maaliif hin dhabamsiifne mootummaan jarri kun beegirraa ka'eeti duraan beegi aanaa tokko keessa turan gaafa naafi atillee waliin morminu san gaafa naafi atillee waliin irra duulaa turre san beegi keessa turan arra sululta jaldu keessa ganda keessa godaasisanii finfinneetti hin galchine isaaniin baqaati finfinneetti hin galle halkanii guyyaa bakka jijjiirratteera kaambii galutti hin jirtanii siifi hattuu lammuu hundi ala bulu jirtan isin fakkaatti takka takkaan bakka isin bulu jirtan ummanni sirritti isin quba qabnaa bannu wanna mootummaa bulutti hin jirtanii sigale kaambii bulaan jirtanii sodaadhaa kaambii bulu atuu jettee bar shaneen hirriiba namatti hin dhiiftu jette dhugaa bakka jirtutti hirriiba dhabdee rakkachuutti hin jirtanii siifi hattuu lammuu kamataa baaldii sanjii ganna qaajii sigale bakka bultan eenyu isin beeka arra yoo bultan boruchi bultan akka jawwe makaanan qabdan sigale kana hunda qabsoo ichitti waboo sodaa fi bar kan isin ciciisuu dadhabdan sigale nama faayidaan qabne maal gootanii sodaattarre mee jaldu faa dhaqaa mee duuba oromiyaa keessan hannawaa alafaa bula kijibdu hay huggi miidiyaa sanirraa baatan gamaa gamana laallachaa bakka seentan dhabdanii sigale yoo namni kun isin dawwale maali silkiin dawwalamte tun jecha rakkachaa haloo silki teessan nama kaase haloo eega abaluu bartan booda silkii irraa fuutanii sigale nama hangan takka lubbuu bakkaan dhabe bakka seenu dhabe firratti albahaa jiruutu gabbee miidiyaa irratti albahaa jechuudha dhokatee miidiyaa irratti albahaa jechuudha waboon gootummaa siitiin kan cabsitee ilaa shawaa dhufte ilaa finfinnee keessa dhufte sigale ummata faca'ee jiru ummata ifiifuu gosummaa wal qoodee jiru ummata ifiifuu konfiis ta'ee jiru kana keessa sigale daabloos kana yooniif immoo ol deemnee tuyne sigale warri soddaa isaatu dhukkerraa kaasu jira nuti gartee qophooynee eeggachuu qabnaatu waboo teessisu jira malee waboon barra lola guyyaa shaniitiin finfinnee akka seentu an sirritti hin beekaa makalaakiyaan barra makalaakiyaan ati faarsitu maa dhuftanii xumura daabloos kana nurraan goonee sheeyxaanticha kana maa nurraan goonee jechaanii jira sigale guutuun addunyaa achi ilaalaa jirti sigale waraana dur lafan jirre jaaree gartee arra ilaa finfinnee kafide marroo dirribaatii jechuudha sosaniifu ati waan siyaasaan tunis irra guddaa siin galiniif siyaasaan akkuma gartee maal ati maaltu sirra laalaa sila kan ati faarsitu kas jira sigale kan ati faarsitu kan ati sagadduu sunu wallaala akkasiiti jaarsa namicha mataan fayyaan qabne sani paarlamarra taa'ee kiniina dhugu sigale kiniina maraatu sa'aatiin geenyaan dafeetu manatti akka naajee qalau sigale kan ati dinqisiifatu